namicha du'a murteessanii intalti ajjeefamte. Akkamitti maaliif? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu nageenyi badhaadha. Ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtan hundi nageenyi kabajaa fi jaalala bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu jechaa arralee viidiyoo barnoota isinii qabu bareeda tokko isinii qabadhee dhufeetiin jiru. Warroonni mana kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayibii godhaa. Erga sabiskiraayibii gootanii olirra kaa'achuu hin dagatinaa. Akkasuma warroonni miseensa taatan viidiyoo kana laayikii godhaatii sheersi gochuu hin dagatinaa. Seenaan addaa ittiin dhufe ammoo akkana jetti. Namicha tokkotu Qur'aana qaraa'a jedhee biyya isaa irraa ba'e. Yeroo bahutti gaala sadii fuudhee manaa ba'e. Nama Qur'aana juuxa 10 qaraasise gaala tokko kennaaf jedhee nama juuxa 30 kattamsiise ammoo gaala sadiinuu kennaaf jedhee qabatee ba'e. Erga deemaa ture namichi kun waa'ee Qur'aanaa inni dhaga'e hin beeku, Qur'aana bichaa gurratti dhaga'e. Qur'aanni maalii fi akkamiillee hin beeku jechuudha. Qur'aana dhageetuma hin qara'attiin ba'e jechuudha. Erga deemee biyya wayii ga'ee nama wayiitii walitti dhufe. Abboo gaalaan eessa deemta jennaani nama Qur'aana na qaraa'isu barbaada. Nama Qur'aana juuxa 10 qaraa'ise gaala tokko kennuuf deemaa jedheen. Akkasi hayyaanuu si qaraa'isa. Gaala tokko naa hitaannaan eessii kenna jedheen. Hayyana faana jedhisii jedhadheen. Amaanaa namaa nyaatiin, amaanaa namaa nyaatiin, amaanaa namaa nyaatiin jedhee yeroo 10 itti meeti Qur'aan 10 kana gaala tokko naa kenna jedheen. Namichi hin beeku miree gaala kennee fi bira dabala. Ammallee deemee nama biraa dhufe. Maa deemta jennaan gaala kana nama Qur'aana qaraa'isuuf deema. Juuxa 10 qara'ee juuxa 20 tun hafe. Juuxa 20 san keessa nama 10 qaraa'ise gaala tokko kennuufi deema. Nama 20 hafteetti naageesse ammoo gaala lachuu kennuufi deemaa jedheen. Mee maal jettee qaraate juuxa 10 duraa jedhee gaafate namichi. Gaafannaan amaanaa namaa nyaatiin, amaanaa namaa nyaatiin ka jedhu qara'ee juuxa 10 darbe keessatti jedheen. Inni beekaa Qur'aanuma se'a. Hayyee ka lammaffaa kunillee itti si dabala. Naa kennitaa jennaan eessii kennan qaraatii barbaada jedheen. Eshi jedheeti rizqii biran tarin jedhee yeroo 10 itti hime. Juuxi 10 kana ka jidduu amma juuxa 10 ka si'afi ka boodaa deemtee qaraataa gaala naa kenni jedheen. Kenneefi bira fute. Deemee dhufeeti nama biraa bira ga'e mallee. Abboo eessa deemta inni gaafatanii. Qur'aana qara'uu deema. Nama Qur'aana na qaraa'ise gaala kennuu deema. Tana dura gaala sadii manaa bahee gaala lama juuxa 20 na qaraa'isnaan namaa kenne amma juuxa 10 tuna hafe nama kanallee na qaraa'ise kennuufi deemaa jedhe. Hayyee juuxa 10 darbe keessa maal fa'a qaraatee jedhee gaafate namichi. 10 jalqabaa keessatti wanti qaraane amaanaa namaa nyaatiin ka jedhu qaraane. 10 lammaffaa keessatti ka qaraane rizqii biran tarin jedhu ka qaraanee jedheen. Amma ammoo 10 tunu hafe juuxa 30 waan ta'eef isa qara'uu deema jedheen. Hayyaan illee si qaraa'isanaa kenne taanaan eessii kennaa jedheen. Eshi nafaana jedhi jedheen. Nama amantee si gane lamuun amanin, nama amantee si gane lamuun amanin jedhee yeroo 10 itti hime. Juuxi 10 xumuraallee kana jedhee gaala irraa fudhatee jechuudha. Hixatee amma namichi akka isaatti juuxa 30 qara'ee Qur'aana qara'uuf bahe kaan argate akka isaatitti. Maaltu naaf jedhee of gaafate. Itti dalaggaadha. Itti dalaguudhaaf ammoo biyya kiyya galee waan baradhe kana dalaguu qaba jedhee gara biyyaa deebi'e. Osoo gara biyyaa deemuu jiru galuuf nama wayiitiin karaa walitti dhufe. Abbaa qabeenyaa guddaa fi bulchaa naannoo saniiti namichi. Abboo eessa deemta eessaa dhufte jedhee gaafate. Qur'aana qara'uuf gaala fuudhee biyyaa bahe. Qur'aana qara'uuf bahellee qara'ee gaala fuudhee bahellee nama na qaraa'ise kenne amma itti hojjechuuf galaaraa jedheen. Hayyee mee maal jettee qaraatee jedhee gaafateen. Awwala irratti wanti nu qaraane amaanaa namaa nyaatinii ka jedhu jennaan. Abboo duraa nama amaanaa namaa nyaanni kana barbaadee dhabe. Hayyoo qabeenyaallee guddaa qaba. Bulchaa naannootillee haa ta'uuti ammoo nama amaanaa nyaanni kana dhabee jedheen. Kanaafuu nama amaanaa nyaanni eegati taate qabeenya kiyya kana adaraa si kenne an hajjii deemuu barbaadaa jedheen. Haga ati turtee qabeenya kiyya naa eeddeef ammoo natu galee sii kenna waan feetarraa jedheen. Wal dhagahaniiti namichi biraa deeme. Hajji deeme. Erga inni deemee achi bubbule gisee sangaa lukaan deemanillee hajji karaan illee fagoo amma intalli tun shiratti yaadde haati manaa isaa haati ilmaan namichaa jechuudha. Shiratti yaaddee badiinarra hojjedhufteen. Namichi ammoo hin jechu. Maalirree kitaabni inni qare amaanaa namaa hin nyaatin jedha. Wanti inni biyya gayyaa looruuf duraa waan barate hojjechuuf
waan kana asittuutti hojjedhu jedhee namichi itti kennate waan ta'eef amaanaa namaa hin nyaatinii jedhee dide. Hin dide. Inni dinnaani sii godhaa eegi jettee intalti shirratti dhoofteeti nama biraa irraa ulfoofte. Nama biraa irraa ulfooftee gisee namichi achi galu daa'imni lafa qabata. Hin gaafate. Daa'ima isaa futeedhee gaafannaan kaati amaanaa nu kennite irraa arganne jetteen. Namichi hin gubate. Amaanaa namaa nyaatinii baradhe jedhe an amaanaa nyaatu hidhee itti kennadhe akkamitti amaanaa tiyya nyaati jedhee namichi gubate. Kun kan haga kan quban qabu. Amma atillee galte an gara biyya kiyyaa galaa damuusa kiyya naa baas jedheen. Hayyasii kenna xaliyaa si barreessa bakka kanaa dhattee fudhattaa jedheen. Intalli yoo kana mana keessa seettee dhageeffatti. Innini xaliyaa barreessee ergama kenne nama ofii ergatutti. Nama akkanaa yoo dhufe waan akkanaa godhaa jedhee itti kenne. Xaliyaa fudhatee deeme namichi dhaqii bakka akkasiitii fudhadhu jedheen. Amma qabeenya isaa kana ka eegaa turee damuusa ofii kana fudhachuuf namichi karaa bu'e. Osuma deemu uummata maasaa keessatti waa hojjetu dhufe. Oorruu keessa waa hojjetu dhufee jennaan abbuu as gori waa nyaattaa jedhaniin. Kurnan lammaffaa kanu qaraani kitaabni maal jedha jedhee yoo ilaalu rizqii birantanii jedha. Rizqii birantanii ka jedhu dhagayeetti abboo kitaabni kenna ka jedhu akkana itti dalaguun illee tana jedheetti itti gore. Yoo inni nyaatu kaanii haati manaa namicha anini shiraaf akkana godhe horoo inni nagahaan damuusa isaallee kaffalee fi nagahaan akka biyya isaatti galuuf geggeesse jedhee jala kaata. Haga namichi bakka nyaataa godhutti damuusa inni achi fudhadhu jedheen sanii dhageette waan taate jala dabartee fudhachuu dhaqxe. Yoo namichi nyaatee garaa quufee dhaqu intalli dura achi geette. Xalayaa wanti jettu nama dhufee damuusa kiyya naa kennaa jedhu morma isaa irraa muraatii na eegaa hin dhufaa jedha. Intalatti hoosennaan morma irraa muran. Jarri hin beektu waan ta'eef akka ammaa miidiyaan tun jaartii mootummaatii tun jaartii akkasiitiin hin jiru waan ta'eef. Muranii eegan. Namichi hoosennaan damuusa akkasii dura dhufetu fudhate deemii jedhaniin nama tokko jedhanii itti barreessanii waan ta'eef xalayaa. Eegasanii dallanaa namichi akkamitti naganne jedhee abbaan kun ofirra deebi'e amma. An qabeenya isaa eegee fi amanaa isaa baadhee fi inni akkami akka na godhe jedhee uf duuba deebi'e. Yoo namichi dhufu haadha manaa isaatti gorra. Akkami akkana ta'ennaan dhuftee damuusa nu gaafannaan mormarraa murrii jedheen xalayaan kan keellee akkana jedhaa jedhe. Namichi ofii ergee poolisota illee homaa gochuu hin danda'u. Gubatee amma isa hafillee ajjeesisuudhaaf inni isarraa argatteetti beeka waan ta'eef ammallee dhaqi lammaffaa fuudhii dhaqi fudhadhu amma sii sirreesseera jedheen. Kitaabni kudhan xumuraa kan nu baranne maal jedha beektaa jedheen. Maal jedhennaan nama amantee si ganee lamuun amanii jedha jedheen. Akkasitti namichiin waan baratetti illee dalagee eegasanii ammoo lubbuu ofiillee baraarratee amaanaa ofiillee eeggatee akkasitti nagahan gara biyyaatti gala. Maaliif viidiyoo kana isinii fide jennaani tokkoffaa waan baratanitti hojjechuun bu'a qabeessa akka ta'e irraa barattan jedheetu. Lammaffaa malli nu mabbaama wamakaruu makaran wamakarnaa makaran wallaahu khayrul maakirin jedha rabbiin. Intalli tun isatti shira xalxee isatti waan akkanaan irra hojjete badii akkanaan irra hojjetettee isa shira yaadde. Isa ajjeessuuf jettee ofii lubbuu dhabde jechuudha. Shira wantoonni namatti xaxan kun akka miidhaa namarraa geessu intalarraa barannee irraa jechuudha. Lammaffaa amaanaa eeguun ammoo wanta namni amaanaa nama kenne tokko amaana jedhanii baadhatanii beekanii eeguun ammoo akka faayidaa qabu namicharraa barannee irra jechuudha. Lubbuun isaa sababii ittiin baramte sababa waan baratetti hojjetuu fi amaanaa isaa eeggatuuti jechuudha. Akkan kanaafuu viidiyoon kun barnoota akka isinii qabu abdii guddaa qaba yoo maal ta'e yoo dhageeffattanii jiraattan. Yoo isinitti tole laayik gochuu hin dagatina. Akkasumallee sabiskiraayibii godhaa yoo gootanii hin jirre. Viidiyoo kanallee sheer godhaati nama biraa bira dhaqqabsiisaa. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagahaan naa tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.